warri namni gariin yaa'u ni beeksa anaaf walaloon dandeettiiti yaa waan ta'eef bakka garii yeroon deemis yeroon dubbisuutu jira. Ammas immoo yeroo qorata afaan ati faana taartee baatu akka waan ansi miidheetti namoonni lalaalanii qeeqaa turantu jiru. Silleen akkasuma jechuudha warri analleen isalleen Dr. Biiftuulleen qorataalleen arrabsaa turtan dhugaa jirtu isinitti himna jechuudha. Dhugaan jirtu dubbiin sun jalqabumaa kee haga dhumaatti piraankiidha malee wanni dhugaa ta'e tokko keessa hin jiru. Akkuma maammeen immoo akkuma jedhe inni dandeetti aniif qorataani ammaa miti waan kana walaloo waliin eegaluun keenya yoo xiqqaate waggaadhaa olii eegallee kaanee gidduudhaan haala jireenyaa waan itti hin tolleef walirraa fagaannee ture. So eeganaa walitti ammas deebineeti walaloo keenya kana ammoo isaa asirratti walii dubbisnu kana osoo sagalee dhiiraaf dhalaatiin wal jalaa qabnee hojjennee gaarii hin ta'uu jennee wal mari'annee uummataaf illee ofii keenyaallee dandeettii keenya gabbifataa deemna. Uummatallee uummanni kun akkatti buhaaru goonaa jennee waan kana karoorsinee ol baane eeganaa Dr. Biiftuun illee dhuftee itti dabalamtee isiin illee dhugaa dubbachuuf yeroo akkasitti watwaattee walaloodhuma kana waliin hin barreessinaa maalumaaf akkas gootu jettee kana hadha kana dubbisanii hadha kana godhanii jettee akka miira hinaafaatiif fiddee isinitti agarsiisaa turte sana kaayyoonis akkasiin deemtanii waan nuti dubbisnee gadhiisne sana laaltanii daraan miira keessa galtanii laayik sheer kooppii linkii gootaniif malee hammeenyaaf kan isiin akkasitti walaloo isiin duwit gootee jira utuu dhugaatti jibbaa qabaattee duwit hin gootu ture isiin illee jechuudha. Inni isiin akkasitti baastee waan nu gadhiisne sana isinitti agarsiisaa dubbachaa turte akka nama miira keessa galeetti akkasiin deemtanii walaloo sana laaltaniif malee waan biraatiif hin turre jechuudha. Anis immoo asii miskiina fakkaadhee isin faana jara faana taa'ee yeroo dubbataa ture sanatti ammeenya biraaf osoo hin taane yookiin immoo isin dhugaan jarri dhugaan wal jaallatanii angidduu jaraa seenee jara adda baasaa jira osoo hin taane wantichi sun qoosaa waan ta'eef isin bohaarsuudhaaf aniif Biiftuun illee kita waliillee ni qabna waastaappii walii jechuudha. Garuu yeroo sana keessa walirraa fudhannee waan goonu waliin dubbachaa adeemaa as geenye jechuudha. Booda maammeen illee dhufee maammeen ajandaa kanarratti miti kan wal barre dhugaa dubbachuu fi maammeen duraan walaloo isaa nama akkaan dinqisiifadhu keessaa isa tokko dandeettii addaa qaba. Nama jajjabeeffamuu qabullee ni jaalladha ni dinqisiifadhe illee jechuudha. Koomentii jalatti isaaf hin ture yeroo sana. So kan nuti immoo irratti walitti dhiyaachuu jalqabne maammee faana gargaarsa wayiitu ture gargaarsa masjidaati. Sana irratti ture walitti dhiyaachuu keenya indagana ajandaa kana duraa miti walaloota akka mana kee dhufee jechuun akkasiin maammee. Walaloo jaalalaa wayii mana kee dhufee sekendii tokko keessatti addaan baanu maal jechuudhaan akkasii. Anayyuu saggaa fi natti ta'e. Tokkoffaa. Sadii inni fuudhee madda. Sadii. Inni ariifatiin anatu siin jedhe dhiyeessin jarjarin. Habibtiinuu obsi akka ilmi namaa obsu koomentiin arrabamee waan hundaan viidiyoon arrabamee waan hundaan arrabamee har'a dammoo biqiltuu jecha amma inni fiitii hojii saaru danda'in jecha inni keessa fayyadameetu nama guba. Qumaara kee doktor jedhan fuutanii maalii kenna jettanii qiliinxoo na buustanii jedheedhaan akkuma san Kali jettanii qonna buustanii jedhee. Maalii keenya jettanii qiliinxoo na buustanii jedhe mucichi. Akkuma san kaasi qumaara kee doktor jettanii an qumaara kaasnaan duubatti hin deebi'u booda jireenya na diiguu beetanii. Ajandaan dubbatamu kan doktora. Asii immoo koomintiin hundi anatti ho'isuu barbaaddaniiti immoo biqiltuun immoo yoo ta'e asitti argaa hin jirtu. Mana siidaqaa barreessaa. Lubbuun biqiltuurraaf ta'e lubbuun ta'e lubbuun biqiltuurraaf ta'e lubbuun ta'e. Wallaayee siyyuu akkas jedhanii barreessaa jiru. Maa jooddoon deemaa wayiteetanii moo? Maal jechuun waraanatti ergaa jiru. Okay. Ahaa. Lubbuun biqiltuu maal ta'e? Lubbuun biqiltuu irraa fi lubbuun ta'in jedhanii wayi sila du'an deemaa raan akkam.
Maal jechuudha akkas jechuun? jechuun karaa ta'e kamiin iyyuu qabsaa'ee just Afrika galchuun qabaadha tarii. Lubbuu deebii hin qabne aarsaa kaffalee jechuudha. Annaaf hin galu dhugaa Akkasii rabbi. Mee nama Yoo barreessa. akkas ta'e yoo akkas ta'e lakkoofsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan welcome ashamaa akka kunu hundi keessanoo arabii keessatti akka guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii isiniin jedha hordoftoota kiyya warreen jalqaba irraa hanga ammaan afaan turtan hedduunaaf galatooma ammallee viidiyoon kee osoo tole like share gochuun dagatina warreen yeroo taatanillee ani haa dhufu baga nagaan dhuftanii gara YouTube channel kiyya isin simadhee jira. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa isin tole channel kee subscribe like share gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Yaada keessan komentii jala barreessaa sanduuqni komentii kiyya sa'a 24 banaadha isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoon kiyya kan har'aa waa'ee biqiltuu waa'ee maammee waa'ee biiftuutii jechuudha. Akkasuma qorata jechuudha. Ijoolleen kunniin tapha guddaa shoora guddaa taphatanii jiranii dorgommii jaalalaatiin walaloo jaalalaatiin waan miidiyaa tiktookii raasan jechuudha. Maammee kiyya biqiltuu kiyya wayyee kiyya maarree kiyyaan ardii fudhatee piraankii ajaa'ibaa nurratti taphatanii jiranii dhugaa dubbachuuf qoosan isaanii hedduu tokko namatti tola. Akkasuma asin durallee qoratalleen dubbatee jira waa'ee jaalala isaanii kanaa fi waa'ee tapha isaanii kanaa hedduu tokko namatti tola. Osoo itti fufanii ammallee namatti tola jechuudha. Garuu nuti jaalala hin qabnu jaalalli keenya akka isin miira keessa galtanii tiniin miidiyaa keenya kana guddistan barbaanne laayikii akka gootanii fi malee nuti jaalala hin qabnu akkanumaanii afaan gogaa wal faarsuun beekamna jaalala mi'eessuun walaloo mi'eessuun wal faarsuun beekamna malee nuti homaa walitti hin qabnu. Akkasuma isin dura walalaa turanii inaaffaa qorataa irratti Dr. Biiftuu fi biqiltuun walalaa turanii qorataan kiyya jechuun wal mormirra jiranii akkasuma biiftulleen suuraan ati I love you jettee onnee isiif kennitu kuni maal inni jettee tiniin gaafataa turte laayivii irratti dorgommii dheeraa waliin godhaa turanii. Akkasuma wanni hanga ammaa ta'amaa jiru kuni jaalalarraa ka'ee qorataa kiyya maarree kiyya biiftuu kiyya maammee kiyya wayyee kiyya lubbuu kiyya wanni jedhamaa ture hanga ammaa jaalala osoo hin taane biraankiidha nuun jedhanii biraankii ajaa'ibaa nurratti dalaganii jiranii jechuudha. Biraankii taanee jirra nu warri isaan hordofne marti kenna biraankii ajaa'ibaa nurratti dalaganii jiranii jechuudha. Haala yeroo ammaa kana keessa biraankii malee dubbii akkanaa kana malee sooshaal miidiyaan deemuu dide jechuudha. Morruma nama sooshaal miidiyaa fayyadamu hundaayyuu mee yoo xiinxallisanii ilaaltanii nama waan akkanaa kana fayyadamu malee kun jaartiin tiyya na dhiiste jedha kun jaarsi kiyya na dhiise jedha kun jaalalleen kiyya akkas na goote jedha kun akkas ta'e jedha horroota kana feemasa guddaa ta'uu jechuudha. Kuwwan namni achi salaaluun jiru warra dhugaa dubbatu warra afaan warra biraankii osoo hin hojjenne gogaa dhiibuu jechuudha. Akkasii ilaalcha guddaa hin qabu kuwwanii. Osoo ijoollee aduu keessa gubattuu kan hojii adda addaa aduu keessa hojjetan kan gaala eegan kan holotii eegan kan mana arabaa keessa jiran osoo akkana daddafanii guddisanii feemasa godhanii namatti tola. Garuu namni waan akkanaa kana waan akka qoosaa kana jaalataa ijoolleen tuni nullee laayikii keenya guddifachuu fi miidiyaa keenya guddifachuuf hin qoosnaa hin taphanna malee homa takka walitti hin qabnu jechuun nu hunda keenya piraankii ajaa'ibaan nurratti dalaganii jiranii. Akkasii hedduu namatti tola. Garuu piraankiin isaanii walaloon isaanii jaalalli isaanii taphni isaanii qoosan isaanii hedduu tokko namatti tola. Osoo itti fufanii baay'ee bareedaa taphaa fi wal bohaarsuu fi namni keessumaayyuu nutiin biyya arabaa kuni waan miidiyaa kanarraa itti bohaarru waan itti kolfinu waan akkanaa kana laaluuf
qalbiin ta'e nafeetti maaliif namni biyya namaa keessa jiru ni dabbaramaa nama ofii yoo arge waan akkana kana qoosaa kana yoo arge itti bu'aara kanaaf hedduu nu bu'aarsitanii isin taphattanillee taphni keessan walaloon keessan itti hafuu amma hin dhiistamu kamii amma dhaabuu eddanii bakka namatu waqqasaa isinii baay'isee hangam takka ol fuudhuu eddanii hangam takka dhugaadha qorataan dhugamaan biiftuu fuudhuudha maamilleen dhugamaan biqiltuu fuudhuudha dhugamaan biqiltuu jaalate ka jedhu gaafiin adda addaa itti baay'atee jennaan isaan illee kana deebisanii eegasii deebii kana deebisanii jiranii nuti tapha malee qoosaa malee uumaa walitti hin qabnu jedhanii himanii turanii gaafiin waan itti baay'ateef akkasii namni yoo gaafiin itti baay'ate yoo deebii argachuu qofa kanaaf isaan illee deebisanii kalas deebisanii jiranii qoosaa isaanii tapha isaanii osoo itti fufanii akkasii hedduu tokko namatti tola. Hedduu tokko namatti tola viidiyoon kaarraa kana fakkaataa waa'ee maamee waa'ee biqiltuu waa'ee qorataa waa'ee biiftuu kana fakkaataa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee isin tole laayik sheer gochuun hin dagatinaa hundum keenya prank ajaa'ibaa taanee jirraa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naaf jiraadhaa baay baay isiniin jedhee jira.